الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا داوتوتا خين خم فقو في إيهو جرتن خم بدا في أكسمتي قموجي جرتن تقا في قدان بكا جرتن اتقا سلامني ربي سنهارك أبو جاتشادا أرانتن ربي فدي أكو متدوري جرتن اتقا مفتين بلسجنادا خنگرتي أبيدان شوممي خن حواس إسلامات أصونتاني خن علماء إثيوبيات شوممي أصونتاني أكما لنقد قرتني تيغا والقهي بلزقنا يامتي إنيو أدي أدانيش جانيني أدي أدانيش والقهي إيفما جاني خياما نرتي مفتين سلا أمتا إسلاما خنگرتي فدرالا بكبو جاني غرتي akka hawaasa islaamatti hayyu dureen islaamni Itoophiyaa qabu ja'anii bakka buusan hagartee islaama Itoophiyaa bakka hin buune nuti akkasitti beena. Guyyaa dheengaddaa dhiifama walgahii jetturratti abbootii amantaa bakka adda addaarraa walii yaamanii achirratti gaa Haji Muftiin akkuma gartee oduun qabatamaan nu dhaqqabdeetti Haji Muftiin maal ja'anii mootummaa bilxiginnaa kanatti duuluun haraamii ja'anii gartee ajjechaa fi akkasumatti hidha mootummaan kun godhaa jiru kan balaaleffannee kan gartee sheekootii teenya imaamota keenya ulamaawota keenya kan qawweedhaan ajjeefamaa jiran guyya tokko miidiyaa Itoophiyaa irratti guyya tokko akka dogoggoratti illee gabbee kan balaaleffatin guyya tokko gabbee ka du'aa godheef hin beekne arrantana waltajjii bilxiginnaa gubbaa dhaabbatee mootummaa zaalima mootummaa fir'auna kana balaaleffachuun kana dura dhaabbachuun haraamii kitaaba joonu qaree jechuu. Mee rabbii sodaadhaati daawwattoota keenya. Jaarsi kun nama guddaa nama abbaa kiyya taraa kudhanillee dhaluu danda'u. Laakiin immoo arrantana duutii ulamaa teenya itti mul'achuu diddee duuti daa'imman teenya nuti itti mul'achuu diddee yeroo waltajjii bilxiginnaa gubbaa dhaabbatee waliigalaa miti muftiin akka federaala Itoophiyaatti islaama bakka bu'u ja'amu mootummaa kanatti duuluun mootummaa kana faalleessuun mootummaa kana diduun haraami akkamitti yaa rabbii sodaadhaati. Kana gaa nuti hin qeeballu hawaasni muslimaa beekuu qabdan akkasuma kana qofaa miti. Viiyoo irratti waan torban lamaa fi sadii dura balaaleffannaa gartee ulamaan islaamaa keessattuu ulamaan muftiin dura ta'an naannoo Oromiyaadhaa kan Oromiyaa bakka bu'u qorannaa isaan godhaniin imaamota gartee imaamaa fi jaartii ajjeesan akkasumatti ilmoo waggaa sadiin geenye moobaatii sadiin geenye ta duuteellee ka isaan qoratanii ragaanii gabaasan. Federaalli muftiin Itoophiyaa jechuun viiyoo irratti qorannaan gahaan osoo hin godhamne dubbii sangartee murtii dabarsan ja'anii jara silaa imaamota ajjeefame jaartii isaallee ta ajjeefamte gabbahanii dubbii sangartee hawaasaaf qorannaa irra gahan ibsanillee balaaleffatan jechuudha. Uummata keenya guri gurraa fudhadhaa barana mootummaa qofaa miti kan jiru beekaa. Sheekootiinis kaadireen Itoophiyaa nu jirti beekaa. Kanaaf uummanni muslimaa ija banadhaa. Namni hundi muslima ta'eef sirrii jira jechuu hin dandeenyu kana beekaa. Sheekootiin hedduun bitamtee jirti. Ameerikaadhaas alaas achis jechuu. Kanaafu duraan dursee nuti amma wanni qaaqoo qabnu dhaggeeffadhaa. Muftiin maaliifuu waltajjii dhiifama irratti achitti argame? Mootummaan eenyu dhiifama gaafachuutti jira. Waltajjiin sun waltajjii dhiifama eegatee imaamotan du'e suni isarraa du'ee miti. Sheekkan du'e sun isarraa du'ee miti. Sheekkan ajjeefame sun amaara ta'uu qaba. Meegaa waliin ija dhugaa gartuun halaallu. Dhugaa laala. Sheekkan ajjeefame sun Oromoo ta'uudhaaf maqaan isaanii dhoomuu dide. Sheekkan du'e suni islaamaa miti. Inni islaama bakka bu'aa miti.
achirra dhaabbatee dhiifama isaatu gaafatamu moo mootummaa kana dhiifama hawaasa islaamaallee akka gaafatu goosisuu qaba? Maaliif ajjeestan? Maaliif sheekkootiin ajjeefamti jee gaafatuu qaba? Dhaggeeffadha. Kanaafuu duraan dursee muftiidhaan mootummatti duuluun haraamaa miti. laa xaacata limakhluuqin fi macsiyati illaah. ilma namaa tokko haqarra hin jirre tokko waliin nama sangartee amrii isaa fudhattee waliin deemuu hin qabdu. nama sirrii hin jirre, nama haqarra hin jirre deeggaruun dhoowwaadha shari'a islaamatti. Kanaafuu muftiin dubbii tanaa itti deebi'anii hawaasa islaamaa dhiifama gaafachuu qaban. duraan dursee wanni muftiin beekuu qaban dhaggeeffadha. wanni muftiin beekuu qaban maaltutu argame seetan achitti? inni muftiin itti gaafatamaa federaala islaamaati. akka muftii akka federaalatti itti gaafatamummaa qaba malee akka finfinneetti miti. inni itti gaafatamummaan isaa akka federaalatti. walgahii tana namni yaame Adaanach Abiyyi yaamne. osoo walgahii tana Abiyyi yaame akka federaalatti achitti hirmaatuu danda'a duraan dursee. walgahiin tuni akka kaantibaa finfinneetti namni yaame Adaanach. Kanaafuu namni sila achitti argamuu qabu nama islaama pirezidaantii finfinnee bakka bu'u. nama islaamaa kan finfinnee bakka bu'u Sheikh Sultaan Amaanee pirezidaantii finfinnee kan gartee musliimoota finfinnee ka bakka bu'u isa. namni waltajjii sanatti argamuu qabu isa hin afeerre. isa dhiisaniiti muftii afeeran. muftiin silaa muftiin ka federaalaati malee itti gaafatamaa finfinneetii miti. namni afeeramuu qabu Sheikh Sultaan Amaaneeti. pirezidaantiin ummata islaamaa finfinnee qubatu hayya duran isaanii dura bu'aan isaanii isa. namni waltajjii sanirratti sila argamuu qabu akka islaamatti isan afeerre. sheekkootii dhugaa dubbattu, sheekkootii garaaf hin bulle, sheekkootii mootummaa kana gartee dhugaa itti himtu hin afeeran. muftiin guyya tokko Oromiyaa keessa deemee sheekkootii ajjeefamteef rakkoo isaan irratti geef hawaasa islaama ajjeefamaa jiruuf hatta baga isinirraa illee ajjeefamellee hin jenneen. baga isinirraa illee ajjeefame jechuudha. barwaan tokko jira bara. namni kun akka pirezidaantii islaamatti muftiin yoo jaame bar akka federaalatti islaama hunda kanaannoo hunda bakka bu'a. guyya tokko Baalee gadi hin buune, guyya tokko Harargee gadi hin buune, guyya tokko Bahardar gadi hin buune, guyya tokko Walloo hin dheyne, guyya tokko Tigraa hin dheyne, guyya tokko naannawa islaamaa dhaqee rakkoo islaamaa tana balaaleeffatee isin beeku. ulamaa'oota kanaas jabaadha duuti teessan du'a teenya takkaa je'een hin beeku. rabbii biratti illee itti gaafatamummaa qaba. akka hawaasa Itoophiyaatti illee itti gaafatamummaa qaba. itti gaafatamummaan isaa inni abokaatoo Abiyyiiti jechuudha. abokaatoo Bilxiginnaati. waltajjiin inni irratti argamu waltajjii mootummaa qofaati. dhaggeeffadha. duuba ummanni hawaasni muslimni Itoophiyaa xiqqaa fi guddaan beeka. Mufti Haji Omer bakka bu'aa ummata islaamaati miti. bakka bu'aa Bilxiginnaati. keessattuu ummata Oromoo fi Oromiyaa, islaama Oromoo fi Oromiyaa akka bakka hin buune hojiidhaan mirkaneessee jira jechuudha. kana hubadha. kanaafuu rakkoon ummata Oromoo irratti deemaa jirtu it is double oppressing jettiin faranjiin. gabrummaa lamaatu nurra deemaa jira. gabrummaa amantiitii fi gabrummaa oromummaa. kana bal'inaan hubattanii sossohuu qabdan ummanni muslimaadha. kanaafuu Haji Omer muftiin fatwaan inni kennu fatwaa mootummaa qofa. walgahiin inni irratti argamu walgahii mootummaa qofa. mee Oromiyaa keessatti Arsii fi Harargeetti ulamaa gurguddootu ajjeefame, imaamaatu ajjeefame. akkamitti guyyaa tokko maaliif ajjeefaman je'ee mootummaa gaafii kanatti kaasuudhaafi.
ummata waan kana qorateellee qulqulleesseellee qorannaan sirrii osoo hin godhamne ummatatti ibsa baastan jaanii vi'oo irratti illee balaaleffatan jechuu koruma silaa waliin dalagan. Kanaafuu Haji Umar muftiin islaama bakka bu'uu qaba bilxiginnaa waliin galuu qaba. Kana akkasiin naa beekaa. Kana gaa daawwattoota keenya information isinii qabnu I think jarri muftii jaamu kun jibbaa saba keenyaas akka qaban beekuu qabdan asumaanii. Maaliif bakka islaamni walgahii dhaqaa hin jiru waliigalaa miti. Isnoodesii fi maabar quddusaan jara ja'anii ni beetanii jara sanii waliin walgahii godha. Jara bilxiginnaa qofaan walgahii godhaa jira. Kanaafuu hubannaa guddaa gootanii sheekootii teenya ifirraa akka eedaniin isin jaan. Khaan immoo gaa dabalataan wanni isin dabala barbaadu information tokko hunnamallee kofalchiisa xiqqoo. Warri beetaa juwaar irratti ragaa bahu dhiyoo tana tokko abbaan murtii abbaan alangaadhaa maggaarajaa duubaan fidanii tokko ragaa bahii jaaniin juwaar irratti. Kana qawwee meeqaatuutu wanni maali mana juwaarfaan keessatti hidhaman san hareefkii keessaa fuudhame san keessatti qawwee meeqaatu dhukkaafamee jaaniin. Qawwee takkaatu dhukkaafamee jee tokko ragaa baabar maggaarajaa duubaan. Kana dhugaa dubbi dhugaati. Kana jaaniin duba nama meeqaat du'ee jennaan nama 4tu du'ee. Hayduwa qawween takka yoonii fi dhukkaafamte akkamitti namni 4 qawwee takkaan ajjeefamaa jaaniin. Qawween takka tokkos ajjeestee kana keessaan baasee kaanis ajjeeste moo akkamitti namni 4 bakka takkaa du'ee jaaniin. Ani gaa kanan beeku jeen jechuu. So ummata akkanaa kana ragaadha jaanii fidan jechuu rabbii sodaadhaati. Arra sadarkaa kana geenye obboleeyyan keenya. Oromoo jiruu hin qabdu lafaa kee. Yaa sheekkan keenya gandaanis addan qooduu dhiisaa. Waliigalaa rakkoo tanarratti waliigalaa rakkoo qabdan ta dhuunfaa walirraa qabdan kaayaachi walii haa gallu. Khulaasaan dubbii kiyyaa ijoon dubbii tiyyaa muftiin bakka nuun bu'u takka. Hidhaa ka jiru abiyyi hidhaa guddaa keessa ka jiru abiyyi. Kana beekaa. Warroottan arra dhugaa osoo gartan dhugaa hin dubbannees dhugaan isin nyaachaa jirti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin haa if hubachiisu isin haa dammeysu hubadhaa hawaasa keessaniif ibsa bal'aa kannaa hawaasa keessan dhugaa hubachiisa. Haji Umar muftiidha muftii bilxiginnaati. Fatwaan inni kannu fatwaa abiyyiiti fatwaa ummata islaamaatii miti kana hubadhaa. Akkamitti mootummaa nama ajjeesu jiru balaaleeffatuun haraamija. Akkamitti mootummaa isnaayiparaan gartee ulamaa teenya sheekootii teenya mata irra dhoonee ajjeesaa jiran dura dhaabbatanii falmuun akkamitti haraamija. Yaa ulamaa islaamaa gabbaha dubbadhaa kanarraa dubbadhaa. Gabbaha waliigalaa ulamaan muftiin ja'amu kuni Umar bakka nun bu'u jaa dubbadhaa. Kana honi isin dhaamu. Nageenyaa jiraadhaa gaa. أسمرتين جواسو دبيتيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي إسلام أسبكبو أورومو في أوروميا أسبكبو بإذن الله أصل بودانجر نوبو فن بكتك وياتك بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.